amma naafitoonni kan dura naafiti walirraa fixachuuf wanni mana keetitti haasawee fi eegam mana keetii bahe haasawe waan takka moo waan waladdaati Hamza ani eega mana kiyyaa baatee haasoyte mana kiyyatti haasee je ansani nagarre antaniin arge atii na cirachu jiruun arge sanuma sirrii jette taatee agartee fi ta isaanii gaafannaa taatee agartee fi ani tanaan arge tanaan taatee agartee fi tabiraan agarre jechuun waladdaa Hamza yes waladda ifa mana gaafadhu gaa mangisti ta isaa itti deebinaa ifa mana gaafadhu maalirratti sirrii jette foloo barbaadaa fi asii nabiratti kana jaanii nabira achoo deemanii immoo waan biraa jaanii jecha kana sii jeen jalaa ol ergadhees gastii wannumoo akkuma duraanitti laayii waan jirtan seetiin ergachuu ture hedduu sanbooda ati mana biratti dhuftee waan san inkaartee achi deemtee ana nan arrabsine waa'ee dhimma salafi bar kan ammallee Hamza juumatti jenneen waa'ee dhimma salafiitii fi kanan jenne ana bira nagaya taatee achi nan arrabsine inje tanan si gaafadhe kana himuttiin jira bar anuujuuttiin jira kana jee bar halkan sanillee naafeti waliin haasofne bar Hamza mana Maamudiinitti aboojjee si duubaa miti si wajjiin haasa'u karoora qabaachuu tureen siin jechuu jira bar inkaaruttiin jiru amma siin guyyaa tokko qofallee mitiin siin jechuu jira bar ammallee juuttiin jira Hamza gaafin naagana gaafattan. Obsi mama bayan obsi. Tattee? Obsi ya. Ani laale alfaatihi ya. Nadaga waan. Hamza. Obsi tata jarran na kan. Obsi ni fitarna. Alfaati ani wanni nin jechaa jiru. Irran sidee ga dagay. Alfaatiin gaafa mana kiyya jiru na wajji waa hunda inkaareeti gaafa na biraa deeme achi deemee isaanii na ciratu jirutti dhufee siin jee siigale akkana jechuuni naa egaa siifin tumura akkana jechuuni mana kiyyatti waaniin ani inkaaru na wajji inkaaruu turte achi deebitee ammoo atumaa na arrabsu jiruun arge siigale amma kun maal fakkaata mana kiyyatti na fakkaattee achi deemtee na nyaattee jechuudha kun amma ana biratti nama foloo barbaadu hoomoti xiqqoo takkaaf deemu natti tanaan na mul'ata waan tanaafiin siin jeesan amma ifa siibee na fakkaata. Laara hagare ifa barnaate haasa'uu turtan akka waan si biratti salafii inkaaree achi as deebi'ee immoo sanni gaafattaan hin jenne laas bara akka isin itti haasa'utti hirtaniin jee jecha waliin hin tuqinaamee dhiifamaa wajjin akka isin itti haasa'utti hirtaniin jee malee bari siit jeen jenne akka isin haasaa gootan akkasanii fulqiyyee jechuun waan achitti jaan naafeeti waan takkarra waliigallee jechuun bar waan dhibba irratti waliigallee jechuun miti siifillee himi halkan sanillee wanni naafeeti irra waliigalle kanaa taan immoo irra waliin galluu waliin haasoinaa Hamza jechuudhaan ture. Okay, amma maali rakkoon? Rakkoon ta maalii baante? Ati na biratti anaa wajji wal taatee as deemtee na arrabsuun fuula lamaa miti hin jee alfaati. Fuula lamaa miti. Tokko. Fuul tokko gahe waan achitti je irraan deebinee bar. Baran irraa deebuu naasoo hinne alfaati ree. Irrumaa'uu deebuu haasa'utti hin jiru. Baramza taate haasoyte osoo hin tahin humna haasa'u osoo dhaggeeffadhu gaa. Ta'e fi haasoytu qofa osoo hin tahin Hamzaa keenya maal taate? Nama hubatte jeetii yaada. Nama hubatte. Na hubadhu waan isin jechuu jiru. Salafii bar siin jechuu siin jeetii. Addikeeshinni keenya tamin isa laaltee haasa'uusi. Maaf kana laaltee keessinni keenya tamin. Akka fedhe haa godhatu. Wanni jechuu jiru siin humaan jennee irrallee deebi'ee jechuuttiin jira halkan sanillee na gaafannaan aboo si duuba ja'uu hayaa balleesseen siin jee si waliin haasa'uun fedha yoom waliin haasoinaan siin jee namni guyyaa dhugaadhaa rabbii kanneef guyyaa sanillee dhaga'uun oolu ammallee waan san dhimma salafii maali kana akkan irraan deebiin isinii muttiin jira simmoo tuquu si tuqee si waliin haasa'uu irraa qabaa si duuba haasa'u Imaamuddin illee akkanan jee siin hin jenne Hamza. Okay. Laanaan jettee jirta
barani tananaan hin jenne siin jechuutti hin jiru alfaati. Wanni niin jechaa jiru haasawni mareefu ati goote sani dhiifamallee na gaafatte fuul lama ibsamoo fuul tokko ibsaan jedha. Nama yoonifin alfaati bira dhufee eegiga. Alfaati amma nagayaa wajjaasee booda hoggaa inni bahe aboosan wallaalaa barbiran dhaqinnaan ja'anii ifumaaf bira dhufee sii galee. Manuma saatu bar akkana yoon jee fuula tokko ibsamoo fuula lama ibsaa alfaati. Anarraa fakkeenya godhume. Ani yoon ibsan si aarsite dhiifama biibi. Yoo wanni san si aarsite ammallee dhiifamarra sii deebi'e. Amma wanta nagaafii naa deebise. Laa an fuula lama jeen fudhadhu garuu. Okkee fuula tokko bakka fudhadhu akkasitti bira futi. Garuu immoo san dura naaf akka munaazaraa waliin godhaa turre ni yaadatta? Yaa gaafa sanati salafii sinkaaruun turre ahlu sunnaa sinkaaruun turre gaafas. Gaafam? San dura? San duratti. Kanaaf ati jaasoo turre. Mangistii kiyya waliin hin haasoine naafeti waliin hin haasoine jii malee naafeti munaazaraa waan biraati gaafa san wanni nuti waliin haasoine zuyyina linnaasi hubbu shahawaati. Yaa. Ayatoota tokko innama nasiyu. Gaafuma sanuu laala alfaati yoo dagatte hin beeyne malee ani ilma namaa kana gaafachuun ture. Akka ahlu sunnaatii fi akka muslimaa jeetiin haasa'u ture. Yoo dagatte ani hin beeku gaa. Guyyaa sanillee sii tuqeetiin ture. Garuma hundaa'u jechuu fadheeti. Guyyaa sanillee ati maaliin an jetteetiin ani muslimaa. Deebisaan kiyya kana ture guyyaa sanillee. Laa yaadachuu dhabuu dandeessaa waan turellee. Guyyaan naafeti mana keetitti haasofne immoo waa'ee dhimma salafiiti. Kana mana keetitti naafeti waliin haasofne osoo hin ta'in Muhammad Bayaan faadhaa hojii haasa'u turre kana waliigallee jirra ta'e walumaa galatti xumurre amma. Zamzaa way reefullee dubbii tana jettee ture. Akka muslimaatii fi akka ahlu sunnatti akka muslimaatii fi akka salafii gisee jenne ahlu sunnaan muslimaa miti salafiin muslimaa miti akkamitti adda adda ta'uu dandeenya. Anaafi. Eewa. Yes gaafii bareeddu laali. Silaa isaaf dhiyeessuu qabdaadha laffaatii kanaaf hamzaa miti. Lakki ana ogaan akkana jiru najmi akka muslima laalamma maqaa uummata maqaa lama baadhatee deemuu jira. Kanuma muslimaas qabani bara mashiyaa muslimaas numa qabdi bara akkasii salafii muslimaas numa qabdi garuu ammoo moor irratti maqaa dabalatan warra kanaan baanaan. Warra islaamummaa gubbaa maqaa darrabatee deemuun baana ogaan akkana jiru. An isaanuma sanuu takkaa islaamummaa sirraa fuudheen beeku. Anaa namarraa islaamummaa fuudhu dhageessaniis. Garuu immoo atiin akkana jettee mormuuti warri amma innummaan kun alfatiin kun na ajimi amma laal ni kaadee bakka reemtanaa kanatti naa deebi. Namni hadiisa ergamaa rabbii in kaare kaafira moo muslima jijee imee dhiifamaa jeen. Mee kanama qofa naa gaafadhu an najmi. Alfati namni hadiisa ergamaa rabbii in kaare muslima moo kaafira. Deebisee alfati. Muhammad Bayaan aficha obsi mee mangistii. Tasgabbooytu yoo na wajji haasa'uu dandeessu. Wanta kansiim alfati wanta kansiim wanta kanja. Laal namni akka itti haasa'u namoota akkuma amala isatti haasa'u rakkoon qabu kanaaf. Wayi anu gaafin gaafadhe. Laa rakkoon qabu akka feetetti yoo gaafattes rakkoon qabu. Ammoo gisee carraa sii kennine si dhaggeeffata. Wanni jiru. San dura waan eegalle ta isin na dura. Barni eegalla osoo sanittiin seenne tokkitti makana osoo laal. Amma namjaa si fuula tokko jeettee miti. Mee ajime. Na yaajime please bakka tana qofarraa naa fuudha. Namni hadiisa ergamaa rabbii tokko in kaare maal tahaa jaanime. Namni hadiisa ergamaa rabbii hin fudhadhu je hadiisa jiru osoo beeku. Hukmeen nama hadiisa in kaaree maali jedhini gaafadhu. Tamam hayyee haasii deebisuu gis takka irraa qabadhu. Haa alfaati mee usnee mitilleen. Najmi. Hayyee. Ati maal jechuun ajajamaa qofan ta'irree sirriidhaan nu jidduu ta'an. Waan hin jiru. Hayyee dubbadhu no amma. Laa dirqama yoon akka Muhammad Bayaan itti lallabi malee narraan fuutu jechuudha waan hin jiru. Laa lakkii sirraan fuudha dubbadhu carraan keetii barama. Na dhaggeeffadhu. Muhammad Bayaan isaan hamatu jiruun ol seene waan na hamatee san bakka itti godhu san booda naaf inni waliin haasoyna. Gaafii isaan deebistaaf gaa. Zakayya dhaggeeffadhu laalaan gaafii xiyya tana naa deebisuudhaaf inni deebi laalala. Amma naa ta'erraa dhumaati.
Kau Ustaz Muhammad bayan kau kistak. No. Najmi. No. Abon Najmi. Wani gurbaan kun. Hamza hadisa ergama rabbi inkaarib. Wallahi gurbaan kun ammallee fuula lama jira. Nama dhibba shan irrattan jira. Wallahi alfati munaafiq asliidha wallahi. Akkamitti munaafiq asliidha kanaan jettu taate. Gaafii tanarratti deebisaa haa deebisu. Namni hadisa ergamaa rabbii tokko osoo beekuu inkaaree fudhatu dide hukumiin nama kanaa maali jedhini Najmi bakka tanatti naa gaafadhu wallahi alfatee achi booda tan Si gaafadhe sheekha innis gaafii qaba atis gaafii qabda amma haala kanaan nam tokko yoo dura deebisee malee hojii deemuu hin dandeenyu ba takka Ustaz Muhammad bayan gaafii isa deebisiif koy an gaafii alfaatiin takka gaafii isa deebisiif no an gaafii tiyya duraanuun kaase isintu naa dhaga'u dide malee Hamzaan muslima moo kaafiraa bakka jettu kana naa gaafadha jennaan bira kuttan naa deebisi Najmi namni hadiisa ergamaa rabbii tokko hin kaare maali jedhini naa gaafadhu Najmi munaafiqummaa isaa amman asirratti shaabbaan dhaaf wallahi naa deebisi jeen haye mee alfaatii maal jette haa dubbatu gis takka mee dubbadhu hoyyee maal jette haye Ustaz Muhammad bayan irraa dubbadhu haye dhiifama guddaa isin gaafattaa akkatti waliin haasa'uu hin danda'u Muhammad Bayaanii wajjin nama biraa ol nuu galchiiti nama Muhammad Bayaan qabu munaafiqummaa isaa dhossee jira gaamu zabzabin Hamzaa akkamitti ofirraa qulqulleessitaare deebisiif jeenga Hamzaa bakka tanatti agarta Hamzaa bakka tanatti agarta Sheekh Muhammad Bayan koy haqa dhossaa wal gadindisnu koy Sheekh Muhammad Bayan nasi gaafata koy deebisi jeenaa la munaafiqummaa isaa maal dhossa wallahi dhossee jira namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaare maal taa jeeni gaafadhu Najmi yoo muslima taate Najmi rabbiin si qabe naaga gaafadhu taakiti tana bicha atuu musliimummaa irraa ba'uuf deemtaa Najmi Ustaz Muhammad Bayan Ustaz Muhammad Bayan koy obsi Ustaz obsi dubbadhu mee alfaatee mee amma Hamzaa biratti garuu gaafiin deebisuun baan jeeni qabiif Ustaz egis takka qabiif please laa saatiin aan qabu mee dubbadhu Ustaz alfaatee hin dubbatin jinaan maayik irratti qabeetan jira wallahi billahi nama buusa agat munaafiqa aslumaa jaaladha akkatti akka inni munaafiqa hin taane wallahi Hamzaa asirratti kaafira jaani alfatiin kun mee namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaare maal taa jee maa bakka tana dheesse aboonna alatullah alayka naa gaafadhu mucaa kana rabbi sodaadhu naa gaafadhu wallahi asitti kufummaam zara kenna naa gaafadhu alfaatii deebisiif mee gaafii tanteenaa irraa si gaafata deebisiif maal taa jee naa gaafadhu minilik namatti ta'uudha bara minilik namatti ta'u bara gaafii tana si dura Imaamuddin gaafanneeti Imaamudinis ni kutu Najmi mee usjiin addanu baasi mee hayyee Hamzaa rabbi ati malaayikarrallee Hamzuma sodaataa miti hoggaa qabrii seentes hoggaa jarri marra dugsu inji Hamzaa sheejjaa biri seetan lafa baaraydee fiitaame a'uuzu billaahi mina sheeyxaanu rajeem Hamzuma areeda kana baasee si duras taa'u kanaaf jecha haqa dhoosita. Mee maal dubbanne ati maa usto koye? Maa sodaate bakka tana la nis salphataa fi bar. Dubbadhu waa Hamza maa bakka tana maa naan gaafa. Maama bayaan gama kiyya naajime sirraa godha na bira. Atiif bira miutu godhi itti haasee mee? Aya muut godhire Najmi atuma sirii. Haasee atiif bira miutu godhi haasee. Rakkoon qabu dhaggeeffannaa. Na dhagaye. Barakatti waliin haasa'uu hin dandeenyuun siin jechuu jira. Gaafii kuma dhibba takkanan deebisa. Muhammad Bayaan tasgabbeessadha. Namni isa qabuu danda'u haa dhufuun Muhammad Bayaan tasgabbaa'uun gaafumatti tana deebisi jaanime. Ayyee cufadhu Muhammad Bayaan mee cufadhu hanga inni fita. Akka nan cufadha. Cufadhu irra. Namni eewa hayyee maama itti fufe alfaate. Waan siin jechuu jiru Najmi na dhagaye. Hayyee. Laa nagaa mataan na dhukkubuun barbaadu. Muhammad Bayaan ifi maraateen nama maraachuu deema. Nama waldiisaa haa bilis waldiisaa mee tateessanii diisaa. Maraatuudha ilmoo shanta. Maraatuudhaatun. Maraatuudha si hoggaa ofii hoggaa gestii mana ta'a.
namni hadiisa ergama wallahi ragaa kumaatamaan gadi babbaas namni hadiisa yoo tanan nama Hamza Sheikh Jabir jechuun nama dajjal inkaara jibar hadiisa saya wallahi nama hadiisa saya inkaara ji okay hukmin nama hadiisa ergama rabbi jecha ergama rabbi inkaara tokko maali ja'ani wallahi munafiqummaa isaa beeytani yoo inni kaafira jedhe kafara yoo jedhe wallahi lalazim asmatu munafiqummaan على فتيل أسبات ناقافد أن أجمل هاي تراخني فا أمو شمام يعني في الفاتح بليز أتيس واي شيخاي تمديسي تي يا دمسن أتيس واي ساي تديس ولين تكين أجا جدو تنا يا دم ولي دامله ولتكون برباچسو نجمي نداغو جرتا تداغو تنجرا ميد بدو إسن تكين يا دم إيسا كفو في نجمي إسا كلبنا نجو إسان تكين مالي فين جيلين إسا سرا دور كتنجرا سري متي ولين تكينا لا دور كتنجرا دور من تكينا ولين تكينا نجمي بليس نداغي فدو أيه لا ربي صداتون غاري ديركي رميرا خيسا نقل تجرا محمد بيان أيه ميغافي إجابة بسي دي بسي أورا كيف فدو جنگا وسيتين نداغي فدو تري نداغي فدو شمام بانجس تكا بليز ميوت رغردو Haye garan nandan den yabo nanjala fi gudema. Intu kina tisa akke ni sedagi foto fete. Isa di sa. Haye age bada hamza inni asmati akke ni kafiro godu agarta. Namni hadise ergama rabbi saya inkare. Mali je ini naga fadu hukmi nam hadise ergama rabbi so beeku inkare. Kana dardaf mai kin kama. Haye. Tubaddo al-Fatih. Najmi akkin jechutti jiru. An ilma dhiiraati najmi afaan kiyya kana keessa arrabni meeqan jiru arraba tokko qofaa jira tasgabbaawee Muhammad Bayaanii miti sheenyi Muhammad Bayaa yoo kadhufute waliinin haasawaan jechu jira Hamza sodaa isaan qabu inoo asi isa duubattuu waliin haasawnaan jechaa turan namni kun yoo kana dhaga'ute san dura immoo oksijiin ammallee banatini san dura Muhammad Bayaan na hamachuu ture isaa na hamatu jiru فولا لما مر إسافي إمام الدين اللين حمزة برتي مال جانت نبرتي مو سلفي يوم ديك غراني إسا جون دوفي وصنا عند دوفين دوريچو وان سب بكال كودي جايني أيه بريدا أيه أما غافين تيساتي دورا خيمي غافي إسا دي بستيدي تنتمو وجه قبنا نافيات اللين أكمل يوخان غايو أتيس حاجتي يدي بسوجت إني حاجتي يدي بسوجي أكن مو وجه بولغا بكتك وجين دينو بكتي يا دي بتو واني دي بسود دي نصر بدابي هنزا يجا فان دايما دبته هنزا يجا لا قام تبر بلا هنزا يجا أكوان أمزا ربي وأمزا مالي أكغيدتي فينشانا بر تش مالي بودي مالي لا لما قابي خنا قفا ناقن واني نادي بسود دي namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko inkaare ni kafara way osotana na deebise wallahi fincaan isaatu dhugiyoon an jette nan dhugaa kamamma mitaata gaafmatana na deebise wallahi sunu wallahi me al-Fatiha namni hadiisa ergamaa rabbii wallahi wallahi an gaafummaan tiyanna deebinan lafanaatay nabaadha dhuwana na deemete nin deema wallahi namni hadiisa ergamaa rabbii la tokko inkaare maal taajjije inni na deebisne rabbi sodaadhu na deebar duba sheekha deebisu ati teessa deebisif me hayya amma kanaaf uga hamza akka fuula lamantaane qoba qabaadhuga hin namanin dhageesse lamaffa miitu maayika qabad Mee takka dubbadhu dhiifama wajji. Laali Muhammad Bayaan. Ani kaafira ta'us, muslima ta'us, fuula rabbii kophaatti yaanda akkasiimi namni tokko na wajjin dhaqu. Islaamummaa tana namni namaaf hin kennu. Namni namarraa hin kennu. Namni gartee ebalu kaafira naan je'eefis an kaafiran ta'u. Ebalu maal naan je'eefis waa takkan ta'u. Tu wannummaan gartee isin silaa irra wal miidhuu qabdan illee miti. Wannuma silaa gartee isin irratti fuula lamaa kana nin fitadhaa beebi. Fuula lamaa of jidduu baasuu qabna hin ta'u. Dhaggeeffadhu. Mee nin fitadhaa soofii kanaan fitadha. Okay, tokko. Kanaaf laalamma poointii guddooni
Hamzaan kaafira moo kaafiraa ta'uu hin qabdu. لا بوينتي Gaafiin kana سني yoo استاذ حمزة سنيمتي نمني jecha حديثة kiyya amma إنكاري wanni نخفراد أكو مولي قلتو yaa no jecha kiyya eegaa namni hadiisa inkaare amma fakkeenyaaf ani hadiisota bakka tana maa himuu diideenni maaliif sii sodaata alli. eeg ani hadiisni nin ani inkaaru yeruma hundaa'u hadiisa qur'aana Hamza, wajjin Hamza, ta'aaruda godhe meequ Hamza. takka alfaatiif yaniin fitadha habiibni من الرأي باسي أو بيختم أنا الرأي من Hamzi bas sodaat yaa. Way maa kana lubban ta'u Lasaan gaanyaas. loko balchiisanii ma baalfaati deemu. لا قبل سنة اللي قبل كيزي بر Ay. وما بيان بر أنا مزان أنا جاي أنا مزان Mee تجي okay. Mee afaan mee an si gaafadhu. أجي فدو بو Teegi si gaafadhu. أبو أجي فدو Boona alfaltii dhagee fadhu jennu sabaanan. La billahi. Maal dubara gaafii takkitti tana rabbiin qabee namni hadiisa hin qabu. Okay. Hayyee dhaggeeffadhamsa. Nan dhaggeeffadhaa Laal bishii maamma dhaggeeffadhu. bayan. Waan takka. Haa nan dhaggeeffadhu ishee. Na dhagaye. Haa dhaggeeffadhu ishee. Please arraba. Hayyee gaafii tiyya. Arraba dhiise habiibi. Okay. ولا الرسول Okay. برا Kun jeen amma booda yoo rabbi sodaatti. Hin jeen arraba. Akkanan arraban dhiifne. Hamza akkanan arraban dhiifne akkanan arraban dhiifne. Wanni nagoosisu keessa kijira reebun tana hoggansi bira dhufe fuulli tokko je. Rabbi sodaadhu Hamza narra dhabbadu yoo gaafiti naan gaafanne anaa gaafata. Alfati namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko inkaare maalta afaan irratti naa deebise. كوتيتا Gaafiin si gaafata namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa deebisuu irraa hin qabne inni tokko Dhiisi inkaare bakka. maalta. كوتيتا أنجي دماتو Tawa hadaraa ijoollee teenya waliin rabsinaa please. وخبجات أيها الزنديق Alfaati namaan nu laalu na alqalbi afaan fodda buusi gawa kana Ta'u nurra namaan nu laalu jira taa'u. gabadha Hamza amma kijiba muutii ofirraa godhatan jira qabiga mana kiyyatti wanni reefin tana isa hamanneef fuula lamaan ija'uun wallaahi ragaan ajjana ni jira jamaal aliyyiitillee ni jira namoota hedduu jira alfatii maal je aboo an xiyyeeffannoo kiyya salafiyyaadha malee aalessinnaadhaa mitii je ni dhageessaa miti Hamza xiyyeeffannoon kiyyaan salafiyyaadha malee aalessinnaadhaa mitii je aalessinnaadha akka jedhutti jecha Abdallaa ibn Abbaas Imaamul Bayhaqii kitaaba Abu Haniifallee hunda ragaa itti gaggurree dhiyootan oolma Jamaal Aliyyi as jala jira Jamaal Aliyyi amma nama afur ta'eef malee silaa isaa ol galchina wallahi lazii mana kiyyansa yeroo san guyyaa san wajjin itti haasofne alfatiin amane jechuudha xiyyeeffannaan kiyya salafiyyaadha malee aalessinaa miti maali boonna wallahi laziim osoo na bira jiraate ableedhaan garaa isaatitti gaddiran nama kijibaa garaa wallaan Hamza laala Hamza rabbii muzabzabiina laala Hamza piris dhaggeeffadhu Hamza sagagalee jira Namarra cufa waan kanan jeen jecha kana. Tiiktookuma kee cufama maal taateeti? hayyeen joo isi hayyee baqaan joo dhaggeeffadhu ishee haa dhaggeeffadhu ishee hayyee dhaggeeffadhu ishee laal maal naan jee an jechi kiyya xiyyeeffannoon kiyya aalu salafiyyaadha malee aalu sunnati wal jamaadhaa miti je tana qabxii tana qabi wanni irratti kaafnee nuti isa amanneef kana lammaffaa wanni guddoon sibiratti nin qaanna'aaf nin salphadhaaf wayi atuun kun afaan deema si haa nyaachichisu osoo silaa laal afaanuma keetan eegan najmin naaf himuu dide namni hadiisa ergamaa rabbii sahihaa tokko inkaare maal taha jetteen atummaan osoo naa gaafatte in kafaraaja. Tayyib kanaafuu Hamzaan hadiisa sahihaa tokko inkaare laa silaa bakka tanaan hin qabuu deema akkamiin godhare hunoo naaf hin deebisu bakka tana gaattanaaf hin bakka muzabzabiinaa siin Shee Maamad Bayaan qabadhu bis takkaayyee. Alfaati gaafii ati gaafa si deebisee Maamad Bayaan. نجمي Si deebisee jira gaafii tante. قلت يعني جرتيمي Ni jirti sagaleen tante. Gaafii ati gaafatte maana duubaan haamate teette si deebisee jira. نرجع Hayyee. Kita kan nakita tu jira nara lakau jira buyatin olde bela
Lala kiko waan maachi godhe jiru takka jira waan san maachi godhe yabibi Wani waan maachi godhe jiru huti achirratti iskiriina irratti. takka nambara takka sheepii wahiitii takka Maalitti beekan beeku. maachi godhe umaa Mee taaptaap godhaa tishir godhaa jee yaa jamaa. Maal godhi jettee Hamza? waan achirratti sii fidu san maachi godhe takka footoo wahii fida Zaarraa nu keessaa baasu qabdara nu keessaa munaafiqam teenu nuti waan ta'e wallahi akkas. Oye sheekha nama hunda munaafika gooneen finno. Akkanatti daakee isinirra deemaa baran wallahi shop afaan naqa boo'in imjaa. Deebii alfaati. Waraanaa fi adii isaan hin deeman. Wiiga munaafiqa illee ta'e hin beekne muzabzabinaan taanani. Munaafika waan taate hin beektus. Hanzaa kiyya jaa munaafiqa jechuun laal nama hoggaa sibira dhibe nama gaarii fakkaate tokko. Oosi kijibini. Hoggaa sibira adeeme adawwii ta'u tokko. alfaati si tole wanni godhe takka yoo sirra dhaamse si adaba beeyta yoo siif hin tolini waan maachi godha maal fasi fidemee naayin Laa wanni wal fakkaatu hin jiru garuu. kalarallee ta'uu danda'a beeke okay kalara wayiillee ta'uu danda'a Yookaan haramzaa gortu garuu yookaan harkiyya gortu garuu laal akkanatti keessa deeman sirraa yaasan. Wallahi hin jirtu kana yookaan kallattiin gagaramtaatti quraanaa fi hadiisa inkaar achi bayi. Dabi os afaan deema dibatee kana muutii irraa godhatan wallahi nama kana rabbumaaf jecha hin jibbe wallahi maaliif hin jibbe beeyta munaafiqa numa jibba. Busi waan nu irraa kana. dhiisi afaan naman tuttuqe maama bayaan dhiisi please Akkana afaan hin hufne reefin tana siin biratti fuula lamaa naan jedhe. Aarisin nu aljamaa guututtan inkaaraa siisin jedha akkasii tokko kana lammaffaa namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko inkaara inni kafaraa jira. Ofii keetiif si kafarsiisa Hamzaan hadiisa ajjaalet inkaara kafara jedha. Asiin immoo si biratti fuula tokko siin jedha. Dhageesse? Ilaala. Tanaaf munaafiqaa siin jedha munaafiqa kana ofirraa fageessi. Ani wallahi irraan kee biloo godhan. Wallahi. Rabbumaaf jecha hin ibben wallahi. Maaliif jennaan dhugaa jirtu xiyyeeffannaan kiyya salafiyyaadha malee ahlusunnaa miti jedhamsa ofii keetiif. Wallahi afaan hin jee jechuudha. Yookaan as booda akka ati ganaa waa hunda inkaartutti inkaaruu qaba. Baala yoo jala ari wayi. Maali boo beelonus laal aboo ambaran beelonus dheebodhus nama akkanatti garraggaxaatan bakkiin irraa jaaladhu adda bakkiin irraa hin jaalanne addan an kijiba isaati yoo kaafira ta'es kufrummaa isaati naa deemu. Sirreeffattee? Wayi. Qoonqo. Cufi. osoo si wanni hin goone ati cufi laayivii cufi Cufiitii deebi'eeti. Booda si deebisuu dhabuu danda'a. yaa cufadhu ati Cufiitii si deebisna.